Ashama harka fuune assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa iddoo jirtanitti sin haadha qabu kabajamtootaa fi hordoftoota maamiltoota chaanala YouTube Isaaq Ibraahim. Har'a viidiyoon isiniif qabadhee dhiyaadhe namoota barnoota amantaa barnoota Qur'aanaa qara'uu barbaaddanii fi kan qara'uuf hawwii qabdan karaa salphaan karaa nama isin hin barbaachisneen ofuma keessanii appilikeeshinii yookiin sooftiweerii fayyadamuudhaan Qur'aana haaluma salphaan namoota isin qaraasan argachuudhaan bilisaan Qur'aana qaraatanii sadarkaa barbaadan ga'uu dandeessan isinitti argisiisa. Viidiyoo tana hanga dhumaa daawwadhaa. Calqaba namoonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun na jajjabeessuun maatii naaf ta'an afeeraa kootii. Erga sabskiraayib gootan mallattoo balbalaa isiniif dhuftu gara mirgaatiin iseesan kilik gootanii all notification ka jedhu irra yoo kaayattan barnoonni chaanala YouTube Isaaq Ibraahim irraa darbu hundi namoota dursee isin dhaqqaba jechuudha. Kanaaf amma gara viidiyootti isin dabarsaa hanga dhumaa daawwadhaa. Tole calqaba irratti appilikeeshinii kana buufattanii Otlaasaa jedhama ni bantan jechuudha. Appilikeeshinii kana Play Store irraa buufattanii laanguujii isaa Ingilish irra kaayattanii san booda gubbaa kana irratti skip kaayettu jirti isin kilik gootanii bantanii achi booda seetingii isiniif fida jechuudha. Seetingiiwwan kanneen keessatti foormiiwwan hunda kan asitti isiniif dhufu tokko tokkoon guuttan jechaadha. Calqaba irratti laanguujii isin filata isin iyyuu dura filattanii Ingilish irra kaayattan jechaadha. Kunoo an filadheera Ingiliff isiniif salphata jedhee waan yaadee fi namoonni Arabiffaa dandeessan Arabiffaa kaarachuu dandeessanii achi booda gender ka jedhu filattanii jechuudha. Saala keessan isin gaafata male or female jettanii dubartii yookiin dhiira jettanii jechuudha. Saala keessanas biratti select gootanii filattanii tokko jechuudha. Anama male godhee haa filadhu. Achi booda levelii isin gaafata. Sadarkaa isin itti qara'uu barbaadan beginnerii kan amma eegalaa jiru akkasuma advanced kan dura qara'aa ture jechaadha kan keessa jiru. Guuttan jechuudha isin. Achi booda correctionii haala sirreeffama isaa haala kamiin akka sirreeffamu isinii fida. As keessatti kunoo baay'eetu jira. Tokko filattan jechuudha. Achi booda preferred teacher number lakkoofsa baay'ina namoota isin qaraasanii isinii fida. Tokko filattan jechaadha. Lama godhame fakkeenyaaf. San booda gara gadii kanatti namoota isin qaraasan nama lamaan san keessaa isinii fila jechaadha. Ni filattanii mushiraaf risaayitarii kana fakkeenyaaf Al-Huzayfii ka jedhu kana naaf fila jechuudha. San booda sagalee ittiin qara'amu isinii fila jechuudha. Sagaleewwan fakkeenyaaf Sudeysiin jira, Maashar Al-Hasariin jira, Abdul Samad jira, Sa'ad jira, Al-Huzayfii isin kan barbaadan sagalee kan ittiin qara'uu barbaadan filattanii jechuudha. San booda guyyaa yeroo qaraatan isin filachiisa. Sa'aatii isinii fida jechuudha. Yeroo itti qaraatan sagantaa proogiraamii keessan ni guuttan jechuudha sochoostanii. Fakkeenyaaf sa'a 6 kana yoo gootan jechuudha. Sa'a 6 AM yoo gootan sa'aatii 12 ganama taha jechuudha. Akkasuma sa'a 6 PM yoo gootan sa'aatii 12 galgala taha jecha. Isin ni filattan sa'aatii itti qaraatan san kan ofii barbaadan select gootanii filattanii daqiiqaa rakkaatanii achi booda ikhtiyaar bakka jettu sana kilik gootanii bantanii jechuudha. Ikhtiyaariin tun save godhee galmeeffadhu jette jechuudha. Achi booda dhumarratti umrii isin gaafata kunoo eejii kana more than 12 years dha waggaa 12 ol ta'uu qaba. Achi booda save ka jedhu isinii fida. Save successfully taheera jechuudha. San booda fuula kana isin fida. Achi booda download ka jira my account ka jedhu jira waan baay'ee jira jechuudha. Downloadiin kun kan isin qaraatan correctionii isaa sirreessanii kan namni isin qaraasisuun as isiniif ergu jechuudha. Kunoo asitti isinii erga fakkeenyaaf ka calqabaa Faatihaa aayaa 7 suuraa wajjin jechuudha. Suuraa Faatihaa isaa isinii fide jechuudha. Versii isaa waliin as biratti download godhattan jechuudha. Kan nama isin barsiisu san isinis ni ergitanii isaanis as isinii ergan jecha. Fakkeenyaaf haga lakkoofsa 7 kana kunoo naaf fideera amma download godhachuu ni dandeessa yoo barbaaddan jechuudha. Kunoo namni isin qaraasisuun asitti irra deebitanii filachuu ni dandeessan jechaadha. Haala kanaan kunoo kan dura download ta'e previous download jedha. Haala kanaan isinii fida jechuudha. Amma maal gootanii duubatti deebitan jechuudha. Baakettaniini. Okay. My account bakka jedhu kan dhuftan jechuudha. Accountii keessan as biratti manattan jechuudha. Accountii faayidaan isaa maamila ta'uudhaaf isin fayyada. Nama
isin qaraasisu sun jechuudha. Maamila yoo taatan yeroo yerootti waan isin qaraatanii achi ergitan jechuudha. Isinii ergan jecha isaallee imeelii keessanii guutan. Yoo feesbuuka qabaattan feesbuuk keessan kun feesbuuka keessaniin wal qabsiistan yookaan googilii keessaniin wal qabsiistan rakkoo hin qabu jechuudha. Anama googilii kan goote yoo wal qabsiisuu barbaade imeeliiwwan as bira jiran naaf fida jechaadha. Garuu an dura akkaawuntii waan qabuuf nan barbaachisu. Yoo barbaaddan iddoo duwwaa imeelii kanatti guutuu dandeessan. Saayiniin jechuun ni dandeessanii, saayinii app jechuun ni dandeessa jechuudha isin. Iddoo kanatti imeelii keessan guuttanii san booda jecha darbii yookiin paaswordii keessan as biratti guuttan jechuudha. Amma duuba deebitanii quraana kana fakkeenyaaf amma qara'uu yoo barbaaddan jechuudha. Bakka kana kunoo fakkeenyaaf play jedha. Kunoo gubbaarratti bismillahirrahmanirrahiim ka jedhu kunoo alif laam miim ka jedhu kana sagaleen isinii qara'a. Namni isin qaraasun sagaleen isinii qara'a. Bakki immoo kunoo bakka kanatti jechuudha. Bakka kanatti sagalee jechuudha. Sagaleen as biratti isinii waraabama. As biratti daawwachuu kan isinii ta'u as dhufa. Kan namni sun isinii ergu korreektii godhee isinii ergu kan isin qaraatan san isinii arrame yookiin isiniif soroorsee kan isinii ergu asitti isinii dhufa jechuudha. Bakka kanatti isinii dhufa achitti ilaaltanii deeyilii sa'aatii isin guuttattan sanitti isinii dhufa jechuudha. Isaan hojii isaaniitii waan ta'eef bakki itti riikardi gootan kun immoo sagalee keessan fakkeenyaaf kun as biratti bismillahirrahmanirrahiim ka jedhu kana kun qara'ee jira jechuudha. Nama riikardi godhataa jira. Achi booda riikardi godhee kun bakka kana agartanii kun eeyyama kennaaf alaa'u godha. Achi booda haala kanaan naaf fida. Kun riikardiingi jedha waraabaa jira amma sagalee. Aniin qara'aa naaf waraabaa jechuudha. Achi booda haala kanaa isinii fida. Seendii fi seef ka jedhu isinii fida waa lama jechuudha. Yoo barbaadan seendii gootanii nama isin qaraasisaniif qaraatanii sagalee keessan erga waraabdan. Kun bismillahirrahmanirrahiim jedhu qaraataniirtanii firoom suuraa tokkorraa mee fakkeenyaaf tabsiisee bakka nan tabsiistan jechuudha. Ka qaraatan san ofuma keessanii osoo hin ergin dura osoo nama isin qaraasisanii hin ergin dura hin ilaaltan jechuudha. As biratti tabsiistanii san booda yoo barbaadan seendi gootanii yoo kan hin barbaanne ta'e seef gootan jechuudha. Seendi yoo gootan immoo nama san bira dhaqee jechuudha. Dhaggeeffatee qaariin kan isin qaraasisuun jechuudha. Sagalee san isin as deebisa. Haala kanaan tuqxanii guuttachuu dandeessan jechuudha. San booda kooppiillee godhachuu ni dandeessan jechuudha. Quraana as biratti bakka qara'uu barbaadan immoo iddoo sarchii kanatti sarchii gootanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Suuraa barbaadanii fi barbaadan lakkoofsa waliin illee versii wajjin isinii fida. Suuraa barbaadan san sarchii gootanii isinii fida jechuudha. Kunoo versii peejii illee jira. Fuulaa fi versii sadeenuu isinii fida. Fuula aayaa fi suuraallee jechuudha kan barbaadan. Wanni barbaadaniif hin jiru kunoo haala kanaa nama faatihaa bakka daawulood jedhu kana daawulood godhadha jechuudha. Kan namichi naaf ergee namni na qaraasisu naaf erge daawulood godhadha. Daawuloodii keessa deebitanii yoo laaltan achi keessa jira jecha achi keessa dhaggeeffattanii kan inni korreeksinii godhe yoo isinii farrama jechuudha. Achi booda yoo kana hin dabarre ta'e irra deebitanii qaraatanii sagalee keessanis irra deebitanii ergitaniif jechuudha. Kun waan fakkeenyaaf bismillahirrahmanirrahiim ka jedhu kan isin ergitan san as isinii deebise jechuudha. Bismillahirrahmanirrahiim ka jedhu qaraatanii tabsiistanii ilaaluu dandeessanii haala inni jedheen tabsiistanii keessan sanii wal biratti ilaaluu dandeessan jechaadha. Kunoo sagalee daawulood naaf tahiisan jecha. Yoo barbaade sagalee kana dileet godhuu danda'a, kaansel gochuu danda'a jechuudha. Kunoo duubatti deebisaa nama waan hin barbaanneef normaalii dileet godheeraan waan hin barbaanneef as keessaa ani ittiin hin qara'u waan ta'eef quraanas waan qara'uuf waan danda'uuf jechuudha. Nan barbaachisu waan isinitti agarsiisuudha jechuudha kaayyoon kiyya. Baay'ee wanni isin hin galle yoo jiraate karaa viidiyoo gabaabaa biraatiin isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Appilikeeshinii kana daawulood godhachuudhaaf garuu teelegiraama kiyya irra deemtanii sarchi gochuu ni dandeessanii. Gubbaa kanatti Isaaq Ibraahim jettanii teelegiraama keessa seentanii jechuudha. Isaaq Ibraahim jettanii yoo baastan chaanaalli kiyya loogoo kiyyaan calqaba irratti isinii dhufa. Kunoo chaanaalli kiyya isa kana jechuudha. Isaaq Ibraahim kan jedhu. Achi booda barbaadanii jechuudha. Waan as keessa poostii godhe appilikeeshinii daawulood godhachuu dandeessan. Kunoo fakkeenyaaf amma kun jira. Speed VPN jedhu kun jira.
Otla isaan kunis jechuudha kan quraana isin qarsiisu isin qaraasu haala kanaan kan jiru. Yoo barbaadan description box video amma tabsiisaa artan kana video makana description box jechuudha. Bakka xiyyaasan kunoo bakka amma xiyyaan tuqetan isii tuqtan jechuudha. Isii yoo tuqtan jala garatti description box isin dhufa bakka itti waa describe godhe ibsa jechuudha. Achi booda telegram maay telegram kan jalqabarra jira. Isa san yoo tuqtan gara telegram kiyyaa isin fudhata. Directly achi fayyadamuu dandeessan daawunlood gochuu dandeessanii kunoo haala kanaan daawunlood gochuu dandeessan.